Hasan Sheikh Mohammed Eertiraa daawwachaa jiru. Loltoonni Somaaliyaa Eertiraa keessa turuun komii guddaa kaasuun hariiroo biyyoota lamaanii irratti gaaffii kaasaa tureera. Hariiroon kun itti fufaa laata? ለማያውቅ ሰው እንግዲህ አዲስ ሆኖ ሊሰማው ይችላል። nama hin beekneef haaraa waan ta'e itti fakkaachuu danda'a. Garuu dhugaan jiru hariiroon obbolummaa Eertiraaf Somaaliyaa gidduu jiru durirraa kaasee kan turedha. Wallaansa baqaqsanii yaala hospitaala waliigala Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaatti taasifameen xannacha kiloogiraama 15 ulfaatu dhukkubsataa tokko keessaa baasuun danda'ameera. Amma biyyaadhaatti riifarii kan barbaadu waan turee fi wanti kun yeroo jalqaba qaamota amma kanaa kan qabate wajjiniin otoo lubbuuf shintiin miidhin baasuun kan danda'ame jechuudha. Kanaa fi kanneen biroos qabanneeraan waliin tura. Itti gaafatamaan hariiroo dhimmoota alaa paartii Tigraay keessa socho'uu Baayitoonaa jedhamu Kibroon Barihee humnoota nageenya mootummaa Itoophiyaatiin qabamee hidhamuun dhaga'ame. Dhiyeenya kana kitaaba mata dureen isaa Mitsaat jedhu kan maxxansiisan obbo Kibroon dilbata galgala to'annoo jala oolfamuu isaanii komishinii to'annoo paartichaa kan ta'an obbo Yoosef Hayilasillaasee BBC'tti himaniiru. Maali sa'aat hada iska kulta kababi sa'aat gozu hidhama sibiil zgawar sabaadiyya. Kaleessa galgala sa'aatii tokko haga sa'aatii lamaa jidduutti ni ta'a. Namoonni uffata siivilii uffatan haadha warraa Kibroon fudhatanii deeman. Wanti ta'e maalidha jettee yeroo gaafattu abbaa warraa kee Kibroomin fidittiin jedhaniin. Isaan booda yeroo inni deemu hidhanii jechuudha. Uffata siivilii namoota uffatanidha. As buufata poolisii kutaa bulchiinsaa Qaallitti geessan. Naaf bilbilee haadha warraa kiyya waan hidhaniif achi deemeen ana hidhaa jiru jechuun natti hime. Obbo Kibroon maaliif akka hidhaman wanti beekan akka hin jirre obbo Yoosef BBC'tti kan himan yoo ta'u hanga ammaattis mana murtiitti hin dhiyaannee jedhaniiru. Ati warraa obbo Kibroon immoo abbaan manaa ishee to'atamuu hordofee gadhiifamtee jirti. Mormiin sababa qaala'insa jireenyaa biyya Sri Lankaatti dhalate itti fufuun aangawoota biyyattii aangoorraa dhiibee jira. Mormitoonni kumaa hedduutti lakkaa'aman daandiirra darbee hanga masaraa mootummaa dhuunfachuutti ga'aniiru. Pirezidaantiin Sri Lankaa aangoo gadhiisuu labsanis mormitoonni garuu masaraa keessaa hin baanu jedhan. Kanarratti Hirphaa Gammachuu dabalata qaba. Kun sagalee lammiilee Sri Lankaa kumaa kitilaan mormiidhaaf ba'anidha. Bakki isaan sagalee kana ol kaasanii mormii dhageessaa jiran kun akka namuu kanaan dura beeku dirree yookiin immoo daandiirra miti. Masaraa mootummaa pirezidaantii biyyattii Gotabaayaa Rajapaaksaa dhuunfatanii akka garaa isaanii keessa utaalanii fi garmaamaa jiran keessatti golli masaraa mootummaa isaaniif hin jiru. Diinqa seenanii gariin isaanii siree pirezidaanticharra diriirfatanii suura ka'aa mul'atu. Kaan ammoo gandaa bishaan daakaa pirezidaantii Rajapaaksaatti naqamanii daakaa mul'atu. Guutummaa masarichaa keessa daandii fi darbiiwwan gamoo garaagaraa hiriirtotaan tuqaa gondaa fakkaateera. Mormii kana kan dhale rakkoo dinagdee biyyattii keessatti mudatedha. Sababa qaala'insa jireenyaa uumameen hanqinni nyaataa, qorichaa fi boba'aa uummata dheekkamsiisee daandiitti isaan baase. Kanaaf mormitoonni kunneen hiriira ba'anii hanga pirezidantii fi ministeera muummeen biyyattii aangoo gadhiisanitti geessiseera. Amma gaggeessitoonni biyyattii aangoo gadhiisanis mormitoonni masaraa mootummaa qabatanii jiran keessaa akka hin baane ibsaa jiru. Paarlaamaan biyyattii pirezidantichi adoolessa 13 bara 2022 akka aangoo gadhiisuuf jiran ibsullee lammiileen mormiidhaaf hiriira ba'an garuu ibsa paarlaamaa kana shakkuudhaan masaraa gadhiisuu didaniiru. Ministeerri muummee Wikirimeeskiniin akka aangoo gadhiisan pirezidantichaan itti himamuu ibsanii ture. Garuu ajaja barreeffamaa kallattiin isaan ga'e akka hin jirre himanin. Akka heera biyyattiitti ministeerri muummee aangoo gadhiisuun isaa kan mirkanaa'u yoo xalayaan iyyatasaa afyaa'ii paarlaamaan fudhatama argate qofa. Kun ammoo hanga yoonaa hin ta'in jira. Ministeerri muummee kun aangoo gadhiisuuf akka jiran duraan beeksisanii turan. Yeroo ammaa pirezidaanti Rajapaaksaan eessa akka jiran hin ibsamne. BBC'n akka maddeen qaamolee nageenyaa irraa odeeffateetti garuu doonii Sri Lankaa galaana irra jirtu keessa da'eeffatanii jiru. Duraan ministeera muummee kan ture obboleessi isaanii Mohammad Rajapaaksaan isaanuma waliin doonii biyyattii keessa dhokatee jiraachuunis himameera. Lammiileen Sri Lankaa kumaatamatti lakkaa'aman bulchiinsa pirezidantichaa nu ga'e jechuudhaan erga bakka hundaa walitti qabamanii magaalaa guddoo biyyattii Kolomboo seenanii booda masaraa mootummaa biyyattii weeraruun mana jireenya ministeera muummees gubaniiru. Biyyattiin goolama dinagdee waggoota 70 darban ishii mudatee hin beekne keessa seentee jirti. Kanaaf ammoo sababiin hanqina bulchiinsa gaariitii jedhu mormitoonni wayita masaraa mootummaa seenuun haala jiruuf jireenya pirezidantichaa hubatan daranuu dallananii iddoowwan bashannanaa fi gola pirezidantichaa hunda seenuun ofii bashannanuu eegalaniiru. Sri Lankaan biyya oddoola taatee fi kibba Indiyaatti argamtudha. Biyyattiin kun bara 1948tti gita bittaa Biriitish jalaa kan baate yoo taatu uummata miiliyoona 22 qabdi.
Dhaggeeffattoota keenya ammoo oduu gaggabaaboon isinitti hima. Haalli qilleensa magaalaa Finfinnee duumessa ta'uurraa kan ka'e har'a xayyaaronni buufata xayyaara Boolee Idil-Addunyaa bu'uu fi ka'uudhaaf rakkachaa turan jedhame. Odeeffannoo kallattii balaliinsaa kan qoodan marsariitiiwwan Flight Radar 24 fi Flight Hour irraa argaman akka mul'isanitti xayyaaronni buufata xiyyaara Boolee qubachuuf rakkatanii wayita samii Finfinnee irra marsan agarsiisa. Daandiin qilleensa Itoophiyaas karaa toora Tiwiitarii isaatiin akka beeksisetti sababii haala qilleensaa duumessaa buufata xiyyaara Booleetti uumameetiin balaliiwwan Finfinnee ka'anii fi qubatan irratti boodatti harkifannaan uumamuu beeksiseera. Naayijeeriyaatti bidiruun hidhimuun namoonni 17 du'an jedhame. Tajaajilli yeroo balaa Naayijeeriyaa akka jedhetti balaan kun kan mudate magaalaa guddoo biyyattii Leegos keessattidha. Sababiin balaa kana ammoo namoonni humnaa ol bidiruu tokko irratti fe'amuu irraa kan ka'edha jedhame. Bidiruun hidhimuun Naayijeeriyaa keessatti waanuma baramaa dhufeedha jedhama. Yuukireen daangaa biyyattii Raashiyaadhaan jalaa qabamee deebisee to'achuuf loltoota miiliyoona lakkaa'amanii fi meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatan na barbaachisaa jette. Naannawa qarqara galaana gurraachaa deebisanii qabachuun diinagdee biyyattiitiif murteessaa ta'uusaa ministeerri raayyaa ittisaa biyyattii beeksisaniiru. Yeroo muummeen ministeera Jaappaan duraanii Shinzo Aabeen ajjeefamanitti eegumsi taasifamaa ture laafaa ta'uu poolisiin amanee jira. Aabeen jimaata darbee wayita ajjeefamanitti filannoo mana maree olaanaadhaaf nama bakka bu'ee duula filannoo irratti haasaa taasisaa ture. Oduu ispoortiitiin ammoo Sadio Maanee fi Mohamed Salah badhaasa waancaa Afrikaa bara kanaatiif kaadhimaman.